السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم التان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورنا عرف التنانا ورّويل كام التويل كام عندك سن بغنا غان عرفتن كقالي ببريدو المان ورمو ورحق عور رغادا ورغرتي حق ان دابت المتوتا كا قبساوتا سبا بغنا غان عرفتن intaan sun haqaa yoo faaboo hundi keessan hunda gatina rabbiin nama haqaa dhaabbaatiin dhaabbatee milkaa'u anallee isinillee kaaliqus samaawaat wal ardi nu haa godhu hundi kennaa inshaallah rabbiin gartee ni danda'a waan dalanne keessatti ol khayri dalgobbi nu haa godhu haqaadhaaf abbaa hin dagatina ittaan sun ummata Filisteen ummata Suudaan ummata addunyaa keessa cinqee rakkoo keessa jiru yaa rabbi rakkoo keessaa baasiin dagatina akkasuma ammoo nullee teennallee rabbiin akka biyya teenna biyya nagaa biyya gammachuu biyya qananii biyya gartee addunyaan itti hawwitu addunyaa baqannuu miti addunyaa itti baqatu rabbi nu haa godhu warra sitti ziina namaa kennu Itoophiyaa rabbiin nu haa godhu abbichu rabbi umurii nu haa dheeressu akkasuma ilmaan sabaa sablammoota warra haqaaf dhugaa waliin dhaabbate rabbi umurii dheertuu isaanii haa kennu rabbi haqa nu haa dalagsiisu rabbiin haqa nu haa qunnamsiisu yeroo hundaa yeroo waagoota rabbi keessan hirkadha yoo dubbattan waan daladdan hunda keessattu inshaallah yoo rabbi jedhe akkas godha gartanii yoo rabbiin na hayyame hunda keessattu hayyama rabbi irraa gaafatan malee dubbatina yaa rabbi kalaama kiyya jecha kiyya dalaggaa kiyya keessatti yaa rabbi tina tiksetan malee waan dalagina yoo san hin taane dogongorri addunyaa tana dogongorri akhiratti gaafachiisu deema. Akkuma san imalli gara asab guuzoo wada asab Allahu akbar guuzoo wada asabiin harka jijjiiruu deemti dhiirri gariin gayyaate. Baga nagaan dhuftan gara mata duree keenyaatis seennaa mata dureen guyyaa hadhaa bakka irraa eegallu Itiyoophiyoo yookaan ammoo Itiyoophiyaa fi Eertiraa irraa jechuudha akkasuma haala yeroollee waliin tuttuudha. Kaleessa ka Gaashee Jawar Mahammad Shaabiyaa ta'uu isaa yookaan ammoo nama kamuu kan Itiyoophiyaa diiguuf deemu nama kamuu kan gartee farra biyya kanaa itti ta'e waliin ta'a jechuudha. Kana jechuun baandaa qulqulluu jechuudha. Clear pure baandaa nama garaa ofii bu'aa ofii qofaaf deemu dhaabbii hin qabne. Tigree ta'e Tigreen ta'u, Oromoo ta'e Oromoon ta'u, Amaara ta'e Amaaran ta'u bakka birriin argamte kamuu ni dhaqa jechuudha. Kaayoo takkas dhaabbii takkas nama hin qabnee fi nama bakka irraa waa itti darban hundaayyuu waa butatu jechuudha. Kanaaf irra guddaan kaayoon isaa ammoo gara kaayootti deebine kaayoo Oromoo tana gartee dhabamsiisuu kan ammoo diinsuu sabaa sablammootaa fi uummata biraa biratti kaayoon hin deemuuf kana jechuudha. Kanaaf jechaa turre Jawaar Mahammad diina Oromooti. Yeroo Mustafaa Tulluu Jaarraa jedhu ol ka'ee jibbaa Jawaar irraa qabuun osoo hin taane alhamdulillahi rabbil aalamiin siyaasaa hambi guyyaa keessa lafaa ka'ee cimbaa osoo hin dhiqatin dhufee as gubbaa cambuuf deemu tana gabrummaan akka nuti ganamaan ija baran ijoollummaa kennaan nu goote keessa qancarre jechuudha. Rifeensa adii fi gartee garaan nu arrii, mataan nu arrii, ijji nu arrii, gurri nu arrii, wanni hundinuu nu arrii jechuudha. Kana jechuun waan ta'u eenyutu diina Oromooti, eenyutu fira Oromooti ka jedhu abbaan baruu barbaadan na bira kootaana isinii hima. Bilaa shakkii takka malee, sodaa takka malee fi qulqulluu dhaggodhee lafa isinii kaa jechuudha. Eenyutu Oromoo miti ka jedhu garuu nan gaafatina. Maaliif deennee ilaallee kana ka beeku kaaliqus samaawaat wal ardi jechuudha. Garuu namni dhiigaan Oromoo tahee diinaa dachii tanarra guutee jira. Akkasuma namni dhiigaanis Oromoon tahin diina Oromollee ta'e. Inni dhiigaan Oromoo miti bire qara. Oromoo waan gaariin dalagu jechuudha. Don't forget hin dagatinsan. Yeroo cufaa siyaasa keessa wanni ati eeggattu yeroo cufaa. Awwal waallee jala yoo deemte seenaan kan keessi badee ijoolleen tee gartee si waliin gadditee jaarsi kan kee takka jaartiin tantee si waliin gadditee firri kan keessi waliin gaddee ganama achi dhaabbattee galgala achi dhaabbattee jechuudha. Maal baata beektaa? Nama wayii gartee ta'u asiillee achillee dhaqee ta'u gaafa gara maraa warra gariin garree amma bakka dhaqe hundaa fakkaata. Bakka dhaqe aktiivistoota kan laalame warra sooshaal miidiyaa kan waliin jirru bakka fedhe gaafa gara abbichuu as deebi'ee ka abbichuu gara wada fiisiin jedha rabbi sitti hin fidin dha'ee ciqileedha as gubbaa si dabarsa jechuudha. Gaafa gartee gara baandaa yookaan ammoo girrisaallee dhaqee achitti illee nambar waan hin dhaggodhee ciqileedha si dabarsa jechuudha. Maal beektaa? Akkas gama sagantaa keenyaatitti yoo seenne haalli jiru kan Itoophiyaa fi Eertiraadhaa maal fakkaata yoo jettan Eertiraa fi Itoophiyaan haala akkana nama girgireessu keessa jirti jechuudha. Haala akkana nama girgireessu keessa. Asiyaasa Afawarqii waan qabatuuf gadhiisuu dhabee dachiin itti dhiphattee wayyaaneen waan qabattu gadhiiftuu dhabdee dachiin itti dhiphattee faannoon ammoo wallaahi waan faannoof shaniin keessa jirtu rabbiin ilmoo teessanitti hin fidin.
Akkanuma isin dhaamman. Waan shaneeffaannoon keessa jirtu. Egzaabeer attaamxadhanii ayaamxamoo attaamxa. Afaan warraatiin akka jedhanii jechuudha. Ayyoon teenna maaliif nu deette jechaa jirti. Shaneefeen faannoon. Ummaan teenna yaneennaati. Lamii wal darshiin jechuu jira warra afaan warraatiin. Faannoo fi shaneen afaan tokko dubbatti baay'isawee ijoollee ganda tokkooti kaayoon jaraa tokko Oromoon araakkiiloo bahuu qabdi jechuudha. Jawweelleen akkasuma. Jawween sometimes faannoo, sometimes shanee, sometimes shaabiyaa, sometimes Egypt, sometimes arfaffaa eeguu jira jechuudha. Yeroo garii shanee, yeroo garii shaabiyaa, yeroo garii TPLF, yeroo garii Gibt, yeroo garii ammoo itti dhufnee ilaalla jechuudha. Warri kuuwwan garuu seen boqqolloo qacci qacceedha. Abashichi afaanii kaa turjumaana sabni biraa akka hin hiikne godhanii nama isaanii ka xiqquma isii how you doing yeroo jedhanii what jedhu jechuudha. How are you doing jechuu beekanii. Akkanaa kana fidanii turistii olii osoo deemuun dubartii teessata magaalaa keessatti boqqolloodhaa fi fandishee ol bira aftee dhufe. Jennaan faranjichi ol bira laalee yoo laalu wal fakkaata wal. Waati dis jedhee gaafatee naan kabeekuu boqqolloo korni jedhee deebiseef. Wata wadda next waan jedheen kan itti aanu jennaaniin seem boqqolloo qacci qaccedheen. Seemiin Ingiliffaa boqqolloon Oromiffaa yookaan Amaariffaa qacci qacciin ayitiin kennee barbaade alanchanii isin qaceetti mire san jechuu barbaade akkasitti himee fiikee jechuu afaan. Akkasanii seem boqqolloo qacci qacciidha. Isin galee? Barru addaa hojii argamee egaa ilaala. Ganam deemaa jirta abbaa Guyyaasaa Mustafaa. Guyyaasaa Mustafaa gar deemu jiru naa kaa'ee raan abbaa kiyyaa fiiki. Okay. Duuba akkasanii amma garee hadha jirru Eertiraan buchulloonni isii bakka hundaan lafa dhoofte warri Jawaarfaatii Oromiyaa keessatti ijaaran warri Jawaarfaatii waggaa 7 kana hidda lafa gadhaabanii bishaan obaasanii shaneeffaannoo laga hunda keessatti dhaabanii aayyoo teenna qalchiisanii aabboo keenna qalchiisanii ganda saamsisanii reef ajjeesanii karaa irratti kaan harreeffeessanii ijoollee walloo makiinaa irraa buusanii rashananii ambulaansii keessaa buusanii rashansiisanii ganda Oromoof ganda Amaaraa kana boochisanii Tigraay iyyaasanii gartee bakka isiin hin dandeenye ooftee Jawaar hojii teenyaadhu yeroo garii ajaa'ibaati beektaa Oromoo isin duuba jirraa jirtu jedhee gayyaasa jedheetti leffiin ibiddan naqe. Sigalee inni bakka dhaqe fakkaata nuuf faarsa mala namni inni faarsine Oromoo qofa. Namni Jawaar Mahammad hin faarsine oolli Oromoo waan achirraa fi hundi nu jagna goota beekaadha hayyuusa biratti. Akkas godhee ibiddan naqeeti gartee dhukkeen itti baate amma akkana salphatee kun gartee maastikaa godhanne jechuudha maastikaa. Jirraan na argaan na dhossaa jetteetti Oromoon. Namni bakka isan fakkaanne waan dandeettii ittiin qabne waan beekumsa ittiin qabne dhaqee camte akka Jawaar Mahammad kana ta'a. Kitaaba namni barreessee itti kenne dubbisee bara qeerroo san amma yeroo kitaaba abbichuun jalaa fuudhe waan dubbisu dhafee lafa bade. Yallamka sammuu keessa hin jiru dandeettiin. Amma illee saalfatu waan jedhu siyaasaa baradhe. Eessa dhattee siyaasaan jawwee? Eessa dhattee siyaasaan jawweedha. Akkasan inshaallah Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu rakkoon deemaa jiru. Eertiraan kaan lagni isiin hin bu'in, qileen isiin hin bu'in, dhoqqeen isiin hin dhiitin hin jirtu. Aga Suudi Arabiyaa kadhaa Ijiptii bakki isiin hin dhaqqabin hin jirtu. Waan akka kennaa na waliin dhaabbadha. Yeroo waa qawwee itti kennanii meeshaa nagni murtaa'e tokko karaa Mutsuwwaatiin gartee meeshaa bu'eefii jira. Duuba yeroo meeshaan bu'ee waan jette Ijiptitu gartee Ameerikaan faatii biyyoonni addunyaa kun kan istoora keessa shametti feete jarillee garan as kennite. Waan jedheeni Siisi Abdul Fattah Siisi kiyyaa jedheen dhaqee. Ambarkasii kadhaa dhufe karaa miti akka gartee lolaan na gargaartu malee jennaan taras jedheen durri jedhe. Waan nu duri jedhu nagarree dheeran Suudaaniin dhaqee ilaalee gaaf durii karaa Suudaan kanaa yeroo akkana mormas baasee laalu atamma ka amma dhufe dhiisee jedheen waggaa 5 hadhaa yeroo morma baasee karaa Suudaan kanaa akkana as laalu maqaa bishaan Abbaayaatiin Misaa'illee Dr. Abiy Ahmad Ali dhaachitti hidhe ummata kiyya tokkochi boqoo itti gadhiise lafarraa arraabee lixaan jedheen gartee atiin taphataa kolkollee. Ambar ummanni keenya arrabsaana dhiixaa qoffee keessa gartee bakka hunda paarlaamaa keessa na salphisaati. Wanni addaan ga'e Mustafa Beenaa eenyu maqaan isaa guyyeessa gotaan abbaa kiyya eksiin dhufte. Anillee eksiis irra ga'a beena. Akkasanii
Anaa tanan na qabate Suudi Arabiyaa tana dhaqee itti hasaase. Suudi Arabiyaa maaliif tasaase beektan? Suudi Arabiyaa warra gamtaa Bahara Diimaa jedhanii ijaarantu jira. Gamtaa Bahara Diimaa kana kan ijaaranii tokko Gibsii fi Saudi Arabiyaan fatu ijaaree jechuudha. Gibsii fi Saudi Arabiyaan yeroo ijaaran Itoophiyaa fi Arab Imireetii fi Israa'el fa'aa keessaa dhiisan. Oromoo si akkisiisa. Mana hidhaas geessaa beena. Duuba har'a maal jedhee achi dhaqee piliis eenyuun jedha Suudi Arabiyaadhaan piliis gaafa Yuukireenii fi Raashaan wal dhoofte Awurooppaan gamtoomte walii galaniiti isinirraa baasa beena Oromoo beenatti illee abbaa eenyu walii galaniiti Yuukireen gargaaraa jiran isinillee walii galaa na gargaaraadha jedhe Itoophiyaa keessaa baafnee garte Suudi Arabiyaa mataa hooqattee Gibxi dura deebistee fi ka Suudi Arabiyaa waan jedheeni meerra deebi'e jetara jedheeti. Meechi kan irra deebi dura dubbadhu jalqaba irra deebi dubbadhu. Yurooppiin walii galtee Yuukireen gargaaraa jirti na gargaaraa jedheen sareen na nyaatte. In taphattaa jedhaniin kolkollee. In taphattaa. Nu'uu miti Gibs warri bishaan gartee dhugaatiitiif dahabaa fi mukaa fi biyyee waa hunda haree fiduu fi osoo ijji Gibsii agartu osoo ijjisii agartu siif namni dhufee duudhiisi. Osoo ijji Gibsii agartu hidhuu miti hagana hidha hagana guuta akkana godha guyyaa akkana godha akkas godha jedheeti. Onnee qabaachuuf ofirraa confidence abdii ofirraa qabaachuuf uummata isaarraa raayyaa ittisa biyyaa isaarraa teekinooloojii gahaa hidhachuu isaatiin Arab liigii wal geennee abbooliin haa dhaabannu biyyi tun Araba akkana godhaarti Itoophiyaan gartee jennee yeroo wal geennu Araboonni guutuunu Itoophiyaan baraan abbaa bulchaa jira. Oromoo beektanii eeyyeen ka olomaayin isaa keessa jirtu kan Sheek Baluufaa, Doktor Baluufaa, Profeesar Baluufaa kaadha biyyoota Arabaa kana keessa addunyaa keessatti ilmii qaraasaa jiran kan warroota gartee as Makkatul Mukarramaa kanatti Madiinaa fa'aatti nu salaachisan nu qaraasan kanneen gartanii sanyii Bilaalii baroorri jedhanii in taphattanii asiin dura Arab liigiin bakki nageen hin jiru Abdul Fattah Siisiin bargaraa asiin dura in taphattaa jedheen Dr. Abiy Ahmad Aliidhaa bari yeroo ma dhufu voice assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nuun jedhe hay si sheeytichi islaamaa jennee osoo nu eenyu isin bar Arabni wayittuun buutanii namni Iraaqiin cabse namni Siiriyaa cabse namni Soomaalee cabse namni gartee Yamaniin cabse isini wal gurgurattanii nuun jedhee bar mataa keessa dha'ee madooshaadhaan gartee lakkoofsa 12 nu dha'e achitti hin dhaabbannee jedhe akka inni akka nu wadha lafaa kaanes isin hin gargaare onnee nu godhe Islaamni Itoophiyaa keessaa yoo walitti qaban isinii Araboota biyya Arabaa jedhan tana guutuu walitti qabani Musliima Itoophiyaattu caala nuun jedhe kun hundi dhaamsa gugurdoodha. Achi qofaa miti jedhe yeroo nu salphisuu deemu Arab Imireetii nugusni isaanii isin gargaarraa mallaqaanillee isin barsiifnallee jennaan mallaqa ammatti gartee wayyaaniin baankii mara qullaa nu goote taankiillee waa hundattee deemti bakka mallaqaa tanaa gadhaabannee qabeenya keenya fayyadamnuufi nu barbaachisti bakka diinii ammoo isin islaamummaa gadhiiftanii jirtanii islaamummaan nu harka jirti nutu isin barsiisa jedheeti lakkoofsa 12 osoo nu deemnu 24 ka janiin kana dhageenyallee matan nu dha'ee jedhe yeroo Arabni garagallee wal gaafannu dubbiin tun haqani maaliifi eenyu diin harkaan qabnu jedhe lomaa isaaniitti nu qaraasaa jira kitaabolee gurdoo gartee hadha majalladaa 35 42 horii maxxas osoo nu Arabni warri afaan beeknu jirru olomaa Itoophiyaa irraa dhufte kana godhe jedhen duuba kanaan gaafas illee hongeessanii galchan hadhallee dhandhaan ka Suudi Arabiyaadhaa ka balaatii miti mee maal jettee deebi jedheen sele gowwaa kee barbaadadhu Itoophiyaa tun'ee Itoophiyaan baala diimaas ba'u jirti kanaaf gaaza osoo nu iyyuu waggaa meeqa akka gaazni Itoophiyaa keessaan baane nu xiixaa baane Saddam Hussein fa'aa gaafa jiru Abdul Hammataan isa haa godhu Siiriyaan faati yoo Itoophiyaan gaaza baafatte gaazni biyya Arabaa guutuun gara Itoophiyaas dhufaa nu gad jirti jennee gartee qoxxifnee warra dhiyaa wajjin taanee Mallas Zeenaawiitii fi Mangistuu Hayilemaariyaam Hayila Sillaasee fi gartee haga miliinikiin baatutti gartee waliigallee akkasii gaaznu akka hin baane goone jedhe hadha gartee mammagaallaan warri Oromoo jedhanii yeroo dhufe uummanni sanyii Bilaalii kawaata akkan sodaanne qarraasichi hin gorre
ta'uufillee namaan kennin haqa namaallee tunne gaafa dhufe nam tokkoon gaafa itti duudanii baasanii jedheen kolkollee. Kolkollee. Akkasiin gara siinillee hongee biraa gale dhiisuu akkana dhama'ee olii gadi badu dhiisuu dhama'ee akkana walii gadi badu ammallee balaan takka Ameerikaa irraa itti dhufte dhiisuutti